Ayeen shamaa akkam jirtu hordoftoonniif kabajamtoonni chaanalii kiyyaa hundi keessanuu agarsiisanii nagaa kiyyaa waaqayyoon galatu kun yeroo ammaa kanas immoo WhatsApp irratti waan haaraa wantoonni baay'ee gadhiifamanii waan jiranii fi WhatsApp irratti waan haaraa kan ta'e karaa isinitti agarsiisuudhaaf dhufeetti jira jechuudha daawwattootiyyaa. Egaan akkuma beektan kanaan dura WhatsAppiin Dark Team kan jedhamu yoo WhatsApp fi GB WhatsApp qofaa irratti fayyadamaatii turre jechuudha. Garuu yeroo ammaa kana immoo salphaatti jechuudha WhatsApp Messenger irratti argachuu akka dandeenyu godhamee fooyyeffamee waan jiruuf sana argachuutiin dandeenyu jechuudha salphaamatti. Kanaaf wanta baay'ee tokko namatti toludha jechuudha. Kana qofaa miti jechuudha. Baay'een keessan sagalee na ergitanii akkasumas immoo yennaa bilbiltan jechuudha. Isin jalaatti ciccita sagalee illee isiniif hin ergu jechuudha. Namoonni baay'een keessan karaa keessaa gaafii kana nagaa gaafachaa turtan jechuudha. Kanaaf rakkina kanaaf illee furmaatanii ta'a jechuudha. Walumaa galatti furmaata wantoota baay'ee kanaan dura isin rakkisaa turanii fi itti laatameeti jira jechuudha. Sun hundumtuu akka inni furmaata argatuu fi isaan godhanii waan jiranii fi meegaa iskiriinii irraa ilaalaa jechuudha. Kun akkuma gartanii Dark Zeemii yookiin immoo Dark Team kan jennu kun isa kan jechuudha. Kun iskiriinii gurraacha ija keenyaaf illee gaarii kan ta'edha jechuudha. Kun akkuma gartanii egaan haala kanaatiin wantoonni hedduu waan qabanii fi dirqama abdeetii godhachuutii qabna jechuudha. Egaan adanarratti dogoggoruu wanti isin hin qabne abdeetii kan isin godhatan Play Store keessa seenuudhaan osoo hin taane linkii isaa karaa Google deemtanii buusuu qabdu waan ta'eef xiqqoo ishee barbaadanii argachuun isinitti waan cimuuf linkii isaa viidiyoo kana jala isiniif kaa'ee waan jiruuf barreeffama viidiyoo kanarra cuqaasuudhaan salphaatti kun akkuma agartanii gara weebsaayitii kootii isin geessa waan ta'eef weebsaayitii koorraa kunooti akkuma agartanii salphaatti buufachuutii ni dandeessu jechuudha daawwattootiyyaa. Kanaaf amma ni eegalla jechuudha. Jalqaba WhatsApp irratti wantoota hundumaa fooyyeffachuuf jechuudha. WhatsApp keessan delete gochuutii qabdu jechuudha. WhatsApp keessan delete gochuun dirqama jechuudha. Kunooti WhatsApp keessan xiqqoo ishee sekeendota lama gadi qabdaniitu achi booda app info na tuqtanii gara kanaa isin fida. Achi booda kunoo uninstall godhattu jechuudha. Uninstall yennaa gootanii isiniif bada jechuudha. Inni badeeti jedhu kunooti akkuma agartanii gaa install godhaatiin jira jechuudha. File manager koo keessaa waan hin qabuufi kunooti install nan godha jechuudha. Achi booda open jedheetiin jira jechuudha. Akka haaraatti kan hin banachaatti jira jechuudha. Saniin booda jechuudha salphaatti wantoota barbaade hunda isaa kan kanaan dura didaatii ture hunda isaa akka inni hojjetu kan naaf godhu amma booda ni ta'a jechuudha. Kana bukkeetti illee Dark Teamiin amma isiniin jedhee kan isinitti agarsiisu ta'a waan ta'eef isallee isiniif hojjete jechuudha. Kunuutti akka haaraatti innaa isin bantan egaa bifa kanaatiin lakkoofsa bilbilaa isin gaafata ni galchitu jechuudha. Kunuutti egaa akkuma agartan banadheetiin jira jechuudha. Miistii gaa wantoota geeddaraman ni ilaalla jechuudha keessa seenuudhaani. Egaan bifa kanaatiin gara WhatsApp keessanii erga galtanii kunuutti gubbaa kanarraa mallattoo tuqaa sadan kana ni cuqaastu. Saniin booda gara kanaa innaa dhuftanii siitingii kan jettu jirti. Siitingis kan jettu kana keessa seentu jechuudha. Achi booda kunoo kanatti isiniif baasaa waaw buum iddoo kanarratti isiniif fida jechuudha daawwattootiyyaa. Kunoo akkuma agartan egaa siim jedha jechuudha iddoo kanarraa kana innaa tuqxanii wantoota sadii jira jechuudha. Seat by battery saver kan jedhu ni jira. Light kan jedhu ni jira. Dark kan jedhu ni jira. Dark kana tuqee yoon okay jedhee akka kana naaf ta'a jechuudha. Meestii ilaalaa kun baay'ee tokko faayidaa qaba. Ija keenyaaf illee faayidaa hedduu qaba jechuudha. Uumaa waa tokko halkanii guyyaa osoo WhatsApp irra teessanii fayyadamtanii jechuudha. Namoota mana fayyadamu iyyuu hin jiru malee jechuudha. Aga barbaada yoo fayyadamtan ija keessan hin miidhu jechuudha. Egaan kana qofaa miti akkuma sila isinitti himee sagaleen innaa ergamu jechuudha. Hin ciccitu jechuudha. WhatsApp kanarratti isin hin rakkisu. Bilbilallee innaa namaaf bilbilta jechuudha karaa WhatsApp kana akka garaa keessanitti isin haasofsiisuudha. Isin gargaara jechuudha daawwattootiyyaa. Baay'een keessan karaa keessan dhuftanii WhatsAppiitu na jeeqaa jira jettanii waan natti himtanii fi furmaata kana isiniif qabadheetii dhufe jechuudha hordoftootiyyaa. Akka isinitti tolee abdii nan qaba jechuudha. Egaan haalan amma isinitti agarsiise steepii isaa osoo hin dogoggoriin raawwadhaa. Wanti inni isin didu wanti inni isiniif hin hojjenneef tokkoyyuu hin jiru jechuudha hordoftootiyyaa. Kanaaf boodarraa komentii irratti na didee hin jedhina. Sababni isaa egaa isin steepii kee hordofnan isiniif hojjeta jechuudha. Kanaaf isin akka WhatsApp keessan balleessitanii deebistanii isa intarneetirraa karaa weebsaayitii kootii buufattan kana install gootu. Achi booda ergi install gootanii egaa kunoo akka kanatti wantoota barbaachisoo hin taane irraa hunda isaa irraa remove gootanii balleessitaniitu akka haaraatti banachuu qofaatu isinirraa eegama jechuudha. Achi booda kunoo egaa mallattoo tuqaa sadii gubbaa kanarraa cuqaasuudhaan
achi booda siitingii keessa seentu. Siitingii keessan keessa akka seentaniini kunootti iddoo kanarraa tiim kan jedhu argattu jechuudha. Egaan kunoo furmaata akkasiin argattan abdiinan qaba jechuudha hordoftootiyyaa. Egaan yeroo taanu keessatti wanta kan biraadha jechuudha kan inni isiniif qabadheetti dhufu. Ammas immoo nagaan naaf turaa isinan jaaladhaa isinan kabajaa. Bye bye.